Shirri dhiiga abbootii gadaa karrayyuu gara dabarsuuf qaamota mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaniin hojjetamaa jiru cimee itti fufeeti jira. Haaluma kanaan manguddoota karrayyuu 30 gan magaalaa Adamatti guyyaa dheengaddaa hammatanii doorsisaa turuun miidiyaaleen mootummaa gocha raawwatame gumaan fixanna ja'an jechuun gabaasan. Xiinxaltoonni ammoo gumiin gadaa karrayyuu sirna xaarriitiin waan xumurameef shirri maqaa gumaatiin deemu fudhatama hin qabu jechaati jiru. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Akkuma jaamaa ture doorsifni manguddoo karrayyuu 30 gahan Adamatti yaamanii ibsa akka kannan dirqisiifamaa ture miidiyaaleen mootummaa jechaa miseensota abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame gumaan xumurra jaan jechuun gabaase. Koomishiniin mootummaa naannoo Oromiyaa dhimmicha irratti maxxansa kaleessa galgala baaseen Oromoon durii kaasee wal dhibdee jirus ta'ee rakkoo jidduu isaanitti uumu tokkoof furmaata kennuuf duudhaa fi aadaa isaa irratti hundaa'ee dubbii fixataa je. Kanuma bu'uureffachuun ajjecha abbootii gadaa karrayyuu ilaalchisee sirni gumaa baasuu akka raawwatamuuf waliigalteerra ga'ame jechuun gabaase. Akka ibsa miidiyaalee mootummaatti gamtaan abbootii gadaa Oromoo qaama abbootii gadaa karrayyuu irratti ajjecha raawwatee fi maatii miidhamtoota jidduutti akkaataa aadaa fi duudhaa ganamaa sirna gadaatti hayyoota lallabame araarri sirna gumaa baasuu akka raawwatamu waliigalteerraa gahamuu ibsan jechuun dubbatan. Miidiyaaleen mootummaa barreessaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo kan ta'e goobana hoolaa wabeeffachuun akka gabaasanitti gochichi nama dhuunfaatiin osoo raawwatamee akkaataa sirna gumaa baafannaa fi lulluuqqii obbaafannaatiin gumaa waggaa waggaan kafalamaa itti fufa ture. Amma garuu haala rakkoo nageenyaa naannicha tureen dogoggora uumameen gocha ammeenyummaa mootummaa fi uummata walitti buusuuf raawwatame ta'uu nuti gamtaan abbootii gadaa Oromoo adeemsa hadhaa araaraa fi ifaajjii keessaa turameen hubannee jirra jedhanii je. Manguddoonni karrayyuu 30 gahan bitoota 30 akka 2022 Adaamaa geeffamuun murtii gumiin gadaa karrayyuu torbee dabre keessa sirna xaarrii gaggeesse akka gufatu taasisuuf kan yaadame ta'uu keessa beektonni dubbachaatti jiran. Sirni gumaa kafaluu ajjecha abbootii gadaa irratti raawwatame kan walii galame jaame xumura yaa'ii caffee Oromiyaa irratti. Erga miidiyaaleen mootummaa dhimmicha ilaalchisuun gabaasaalee qindeessan booda namoonni siyaasaa bebbeekamoon yaada isaanii qoodaatti jiran. Haaluma kanaan ogeessaa fi abukaattoon seeraa obbo Ibsaa Gammadaa barruu gabaabaa fuula Facebook isaarratti barreesseen ajjecha jila gadaa karrayyuu irratti taasifame ammas siyaasni rakashaa maqaa gumaan taphatamuu hin qabu je. Itti fufuunis ajjechaan jila gadaa michillee karrayyuu irratti raawwatame sun ajjechaa namoota 14 irratti raawwatametti qofa kan fudhatamee salphifamee ilaalamuu miti. Ajjechaa suukanneessaa hooggansa gadaa guutuu jila irra jiru irratti raawwatamee fi aggaammii sirna gadaa balleessuu irratti fuulleeffatee akka ta'etti hubatamuu qaba. Kun daba guddaa sirna gadaa Oromoo kan hambaa ilmee namaa ijaan hin mul'amne sadarkaa addunyaatti yuuniskootti galmaa irratti raawwatamedha je. Dabaluunis yeroo uummanni gaafachaa turetti uummanni seera ofiitiin akka hin bulleef sirna gumaa qaama seera yakkaa biyyattii taasisuu didanii uummata karrayyuu kan rakkoo keessatti uumamu sirna gadaan xumurate hunda seera yakkaa Itoophiyaatiin adabanii dubbii gumaadhaan xumuramee xumura argate haaromsuudhaan nama walitti diraa turuu yaadachiise. Nama walitti fayyee walitti diraa turan har'ammoo hooggansaa gadaa karrayyuu muraasni ajjecha irraa hafee fi dhiyeenya falatee sirna gadaasaa haaromfate dubbii ajjechaa kana araaraa fi gumaadhaan fixannee jirra jee miidiyaa irratti akka lallabuuf warri biltsiginnaa Adaamatti kadhachaa sossobaa fi doorsisaa jiru jaamaa jira. Kun daba guddaa daba duraanii caaludha jee. Ajjechaa jilaa gadaa karrayyuu irratti taasifamee wal qabsisanii ammas siyaasa rakasha maqaa gumaatiin taphachuun hayyamamuu hin qabu. Warruma seera gumaa jalatti buluu nama dhoowwee waliin gumaadhaan araaramne jechuun ofis sabas hijibuudha hin ta'u jechuun barreesse. Bifuma wal fakkaatuun itti gaafatamaan qunnamtii hawaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu dhimmicha irratti yaada gabaabaa fuula Facebook isaa irratti barreesseen aadaa Oromoo keessatti akkuma gumaa baasuun jiru fuggisoon isaas sirni axaarrii kan ittiin gumaa lagatamu uummanni keenya karrayyuu sirna axaarrii gaggeessuu irratti gumaa abbootii gadaa fi miseensota gadaa michillee hin nyaannu jechuun kan yaadatamudha jee. Dhimma kana hordofuun manguddoonni karrayyuu fi maatiin wareegamtoota doorsisaa hamaa jala karaa namoonni maqaa abbootii gadaan daldalaa jiranii fi qaamota biraa jiraachuu dhageenye jee obbo Lammii Gammachuu. Haa ta'u malee karrayyuun sirna safuu aadaa fi eenyummaa Oromummaa ganamaa eegee sirna dhufaa dabraa impaayera Itoophiyaa kana jalaa dhabamarraa oolchuun asiin ga'ee carraa akka aadaa isatti ajjeefamus dhabee je. Oromoon sirna guutuu qaba gaafa jennu sirna ittiin gumaa baasuu qabaatus sirna ittiin gumaa lagatamu haxaarriin jiraachuu eeree egaa hayni abbootii gadaa michillee haa bahuun gaafii uummata Oromoo anaafis gaafii ta'edha jechuun barreesse. Gumiin shanan gadaa karrayyuu ajjechaa miseensota gadaa michilleetiin hin jilbiiffatin shira maqaa gumaatiin daldalamaa jiruuf gurra laata jechuun abjuudha kanneen jaanilleen baay'eedha. Qeerroof qarreewwan Oromoo TikTok irratti galii argatan artistii Falmataa Roorroof maallaqa gumaachan.
Gareen TikTok taphoota garaagaraa taphatanii galii achirraa argatanii namoota dhukkubsatan kanneen miidhaman akkasuma namoota hir'ina qaamaa qabaniif gumaachuudhaan beekamu. Haaluma kanaan gareen TikTok kan maqaa Hamzaa Sheek Jaabiriin durfamtu maallaqa Itoophiyaa qarshii 770 herrega baankii artistii buleessaa Falmataa Roorroo irratti naquu beeksisaniiti jiran. Gareen TikTok kunniin artistii Falmataa Roorrootiif maallaqa gumaachuun kanneen baay'inni isaanii hangam akka ta'e ibsamuu baatus Hamzaa Sheek Jaabir namoota muraasa maqaa dha'uun galateeffateeti jira. Qeerroo fi qarreewwan Oromoo teekinooloojii baraa fayyadamuun miidiyaa hawaasaa galii irraa argatan kanneen akka YouTube fi TikTok kanneen biratti fayyadamuun galii achirraa argataniin gargaarsa hawaasa isaaniif taasisuun fakkeenyummaa gaarii haba qaalaati jiran. Gumaacha artistii Falmataaf taasisan ilaalchisuun Hamzaa Sheek Jaabir barruu gabaabaa Feesbuuka isaa irratti maxxanseen guyyaa har'aa seenaatu hojjetame waan tahamee hin beeknetti dalagame uummata Oromoo mataa ol qabachiifne artistii Falmataan birrii 770 badhaafaman jee. Dabaluunis gareen TikTok Hamzaa Sheek Jaabiriin hoogganamu chaalenjii badhaasaa namoota uummata Oromoof oolmaa gaarii oolan kanneen qabsaa'ota, artistoota, barreessitootaa fi kan kana fakkaatan hayyoota garaagaraa kan hawaasa isaaniitiif qabsaa'anii amma haala garaagaraa jiran gargaaruuf lafaa ka'anii amma kunoo takka jedhanii hojii jalqabuudha hime. Kana malees gareen TikTok kan namoota oolmaa gaarii sabaaf oolan barbaadanii gargaaru kun artistii Falmataan qabsoo baroota dabran keessa sirnoota mootummaa cunqursaa irratti godhamte keessatti uummataaf sagalee ta'uun namoota hojii boonsaa hojjete ta'uun akkasumatti nama qaroo ija lamaanuu hin qabne waan ta'eef gargaarsi kun isaan jalqabamuu himan. Gareen TikTok kan Hamzaa Sheek Jaabiriin durfamu maallaqni gumaachame lakkoobsa herrega baankii artistii Falmataa Roorroo irratti galu ragaa nagee fudhachuun akka nama hundaaf mul'atutti maxxansanii artistii Falmataa fi qeerrawwan dirree dhawaa muraasa wajjin suuraan mul'atu ni mirkaneessa. Gareen kun kennaa akka artistii Falmataaf godhan kana akka badhaasatti kennamuu himanii maallaqa Itoophiyaa birrii 770 ta'uu isaallee addeessaati jiran. Bifuma wal fakkaatuun torbee dabre keessa shamarreen Oromoo caaltuu amaan yookaan caaltuu tan Oromoo jechuun beekamtu tapha TikTok irratti taphatteen galii argatteen haadha ijoollee lamaa magaalaa dirree dhawaa keessatti kanneen isii lamaan hojiin ala taate hospitaalatti yaalamaa jirtuuf maallaqa Itoophiyaa 40 gumaachuun isii ni yaadatama. Lola dhiyeenya kana geggeeffameen lolli hamaan dhumaatii guddaa geessise. Lola Yuukireen osoo hin taane lola Itoophiyaa keessatti lammiilee jidduutti geggeeffame jechuun gaazexaan beekamaan Bloomberg gabaaseeti jira. Waldhibdee biyyattii keessatti uumame kana dhaabsuuf humnoonni alaatis yaaliin isaan geggeessan akka itti hin milkaa'inii fi garuu bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden lola kana dhaabsisuuf waan hedduu hojjetu akka danda'u gabaase. Lola kaaba biyyattiitti humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti godhameen mootummaan federaalaa waraana Eertiraa affeerrachuudhaan yakka waraanaa suukanneessaa lammiilee isaa irratti raawwate gabaasni mul'isu sadarkaa addunyaatti akka barbaadamutti gahaa ta'e hin baane jee gabaasni Bloomberg. Bloomberg itti dabaluudhaan weerarri Raashiyaa Yuukireen irratti raawwatte lolli Yaman keessa ture lola Moozaambiik turee fi biyyoota Saharaa gadii hedduu keessatti ka'ee ture gurra addunyaa akkaan kan harkise ture yoo ta'u lolli biyya Afrikaa irraa baay'ina ummataatiin sadarkaa lammaffaarra jirtu Itoophiyaa keessatti erga jalqabee ji'oota 16 lakkoofse dhiiga lammiilee kumaatamaan dhangalaasaa jiru maaliif addunyaan akka biyyoota biraa gurra kennuu fi dhabdee nama dhibaa jee. Ameerikaa fi biyyoonni lixaa biraa Raashiyaa tumsa biyyoota garee G20 jedhamuun beekamu keessaa ariif yaada qabaachuu isaanii Reuters maddeen isaa wabeeffachuun gabaaseeti jira. Maddi oduu Reuters kun akka gabaasetti Poolaand garee kana keessatti Raashiyaa bakka bu'uuf fedhii qabaachuu aangoota Ameerikaatiif beeksiftee deebii gaarii argachuu isiitu gabaafama. G20 garee biyyoota addunyaa dinagdee gurguddoo qabanii dhimmoota dinagdee addunyaa miidhaan akka jijjiirama qilleensaa fi misoomaa irratti qindoominaan hojjechuuf kan ijaarame yoo ta'u tarkaanfiin Raashiyaa garee kana keessaa baasuu qoqqobbii biyyoonni lixaa amma dura irra kaan irratti dabalataa jaame. Haa ta'u malee biyyoonni miseensa garee kanaa Chaayinaa, Indiyaa fi Saawud Arabiyaan tarkaanficha kufaa godhuu danda'u jedhan xiinxaltoonni. Kun yoo ta'e immoo biyyoonni lixaa garee G7 addatti qaba walgahii garee G20 bara kanaa irraa hafuun malu jaame. Kun immoo walgahii bara kanaa qopheessaa kan jirtu Indooneeziyaa hedduu yaaddessuus Indoneeziyaan dhimma kanarratti yaada kennuu hin feene. Dhimma kanarratti kan gaafataman gorsaan dhimma nageenyaa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden Jaak Saalivaan Raashiyaaf dhaabbilee fi hawaasa idil addunyaa keessatti wanti hundi akka kanaa duratti itti fufuu hin danda'u jedhan. Raashiyaan miseensa G7 taatee moggaasni garichaas G7 irraa gara G8 tti jijjiiramee kan ture yoo ta'u bara 2014 Kireemiyaa weeraruu isiitiin wal qabatee garicha keessaa ari'amuun isii ni yaadatama.
Baha Afrikaatti lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman beelamaaf saaxilamuu maluu jedhe dhaabbanni Oxfam. Dhaabbanni tola ooltotaa hiyyummaa hir'isuuf kaayeffatee hojjetu Oxfam waraana Raashiyaa fi Yuukireenii wal qabatee qaala'insi jireenyaa akkaan dabaluun lammiileen biyyoota Baha Afrikaa miliyoona 28 ta'an beelaaf saaxilamaniiti jiran jechuun yaaddoo qabu ibse. Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaan hongee waggaa 40 keessatti mudatee hin beekneen dararamaa jiran kan jedhe dhaabbatichi kun Suudaan kibbaa immoo balaa lolaa hamaadhaan wal'aansoo qabaa jirti je. Hawaasni addunyaa sababa waraana Yuukireeniin tasgabbii dhabuun biyyoota rakkoon akkanaa harkaa qabuuf deeggarsi nyaataa fi kabiraa akka hin godhamne danqeeti jira je jaarmeechi. Jarmaan kun ibsa baase keessatti deebiin hawaasa addunyaarraa rakkoo hongee biyyoota kanneeniif kennamaa jiru kan nama gaddisiisuuf akkaan kan eeggame gadi je. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii bara 2022 keessa deeggarsa namoomaa biyyoota akka Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Suudaan kibbaa ga'uuf maallaqa doolaara Ameerikaa biliyoona 6 barbaachisa kan jedhe Oxfam. Kana keessaa hanga ammatti dhibbentaa 3 qofaatu kenname jedhe jarmaan kun. Biyyoonni akka Itoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Suudaan kibbaa fi kanneen naannoo kanatti argaman balaa hongee hamaa keessa galanii waan jiraniif osuma roobni ji'a kana keessa roobellee yoo tarkaanfiin barbaachisaan fudhatameen ala dandamachuun itti cimuu mala jedhe Daayirektarri olaanaan Oxfam Gabriel Bachar.